Ashamaa hordoftoota chaanaalii Yoonii Shoo akkam jirtan fayyaa keessanii nuti waaqafaa galatu nagaa keenya har'a immoo iddoo itti argamnee jirra jechaadha. Iddoon kun immoo iddoo uffata aadaa itti hojjetamuu fi itti gurguramudha jechaadha. Kanaafiyyuu kaayyoon keenya har'a jalqabaa asitti argamneef maayidha seetanii uffata aadaa kana sirriitti beeksisuudhaaf fi sana malee immoo namoonni gara chaanaalii keenyaatiin namoota fira keessan keessattuu naannoo kanatti warra argaman sarpiraayizii warra gochuu barbaadan gara chaanaala keenyaatiin jechuudha. Asiin nu argachuu dandeechan jechaadha. Uffata kana immoo abbaa qabeenyaa uffata kana dubbisnaa wantoota haala kamiin akka hojjetan uffata akkamiin naannoowwan kamii akka hojjetan sirriitti gaafannee to'i wanna jiru isaanumarraa hin hordofne jechaadha. Sirriitti itti bashannantu itti bohaartu jedheetan abdii irraa qaba jechaadha. Uffata aadaa kanaatiin jechaadha. Kota wajjin hordofna jechaadha. Jadi kanan. Egaa hordoftoota chaanaala keenya abbaa qabeenyaa uffata aadaa hojjetan kanaan wal qunnamuu yaada tokko tokko immoo isaan gaafanne jechaadha. Gara abbaa qabeenyaa uffatichaatti isin dabarsa jechaadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Eshi baga nagaan nu eedan jennee Baga nagaan dhuftan. Hayyee mee gaaffii tokko tokko isin gaafanne jechaadha. Gara chaanaala keenya kanaan uffata aadaa naannoo kanatti hojjetamu sirriitti beeksisuu barbaanna waan ta'eedhaa fi namoonni baay'een immoo uffata aadaa kana keessattuu ijoolleen biyya alaa jiran hin argatan uffata aadaa kana haala salphaadhaan ta'een jechaadha. Kanaafiyyuu akkamitti argachuu danda'amee jalqaba irratti uffata kana haala kamiin hojjettanu? Hayyee nuti gara biyya alaatti erguudhaaf amma namoonni tokko tokko jiru. Karaa namoota telegiraamiidhaan, feesbuukiidhaan, waatsaappiidhaan fi teekinooloojiita garaagaraadhaan nu qunnamuu nuti uffata karaa EMS ta'e karaa namoota ergaa fi jirra akkasitti ergaa jirra ammaaf. Eshi uffata aadaa haalatti argachuu dandeechan keessattuu gara sooshaal miidiyaatiin kanneen akka telegiraamiitiin argachuu dandeechanii immoo gatii akkamitti hojjettanii gatiin isaa keessattuu warra onlaayiniidhaan uffata aadaa kana argatan baay'ee qaaliidha jedhama waliin madaalu jedhama namoonni baay'een uffata aadaa kana uffachuu barbaadanii sababa gatii isaa ol ka'aa ta'een uffata kana hin uffatan jechaadha. Kanaafuu haalli gatii isaa maal fakkaata?
Nayyee nuti amma sa'aatii kanatti kan hojjechaa jirru inni jalqabaan qarshii guddaa qarshii qofa otoo hin taane qarshii sargachaa aadaas guddisaa karaa feer ta'een jechaadha. Gatiin keenya immoo gatii madaalawaadha. Aadaa tiipikaalii aadaa kan ta'anii fi gara diizaayiniitti kan jijjiiraman jiru. Qarshii xiqqoodhaa kaasee amma guddaatti wanti diizaayin goone sa'aatii nutti fudhate qarshii isaan dabala akka uffata isaatti haa ta'uti giddu galeessaan amma kan durbaa qarshii 700 kaasee amma 5,000tti jira. Kan dhiiraas akkasuma 800 tiipikaalii aadota isaan irraa kaasee amma warreen diizaayin goonetti amma qarshii kan dhiiraa amma qarshii 3,500tti jira. Gatiin isaa feeriidha jechuu barbaadneeti. Madaalawaadha jechuudha. Madaalawaadha. Amma immoo wanti itti aansi gaafadhu jechaadha. Uffata aadaa gizee hojjettan uffanni inni irraa hojjetamu yookaan oomishni isaa suni maal fakkaata? Namoonni baay'een immoo komii garaagaraan dhiyeessan uffata aadaa kanarratti. Inni immoo fakkeenyaaf uffata shaama irraa hojjetame gatiin isaa garuu guddaa ta'eetoo uffatuma shaamata irraa hojjetame torbee tokko akkas osoo hin uffatamin uffanni sun yeroo baduu mul'ata jechaadha gatii guddaa itti baasanii. Isinoo akkami qulqullinni irraa hojjettan? Moor kan nu amansiisu nuti dhaloota qubeeti gaafa dhaloota aadaa kana keessatti guddate taate waan baay'ee yaaduu dandeessa. Nuti galteewwan uffata aadaa nuti argannu kanaan dura uffata gadi bu'aadhaan hojjetamaa jira ture uffanni aadaa. Ammaan garuu uffata addunyaa irratti istaandaardii qaban xaaqaawwan uffata bittinniidhaan kan dhufanii isaan hojjechaa jirra jaatee waan kwaalitii ta'e hojjennee qarshii gaafachuun wayya malee uffata torban tokkotti dhumu torban lamatti dhumu hin hojjennu. Maaliif jennaan dhaloota seenaa kana keessatti dhaloota aadaa kana keessatti guddatedha. Nutis immoo itti gaafatamummaa guddaa qabna waan ta'eef maamilli nu bira dhufu qarshii baasee waan gaarii argachuu qaba kan jedhu irratti amanna. Kana fakkaata. Gaafa qulqullisaa baay'ee bareeda jechuu barbaadaniiti. Baay'ee guddaa siin galateeffannaa. Egaa har'a immoo viidiyoo kana hojjechuu kan dorqamsiise keessaa inni tokkoffaa maalidha seetanii uffata aadaa naannoo kana jiru sirriitti beeksisuudhaa fi sana malee immoo kallattii gara chaanaala keenyatiin jechuudha namoota ijoollee biyya alaa jiraatanii biyya keessa warra jiraniif sarpiraayizii gochuu yoo barbaanne haala kamiin gochuu dandeenya warra jedhan gaafii garaagaraa hin kaasan waan ta'eedhaa fi akkamitti sarpiraayizii gochuu dandeenya haala gaariidhaan nu hojjetammoo akkam? Rakkoon qabu nuti amma wanti jiru nuti dirqama qabna jaata'ee fi dirqama keenya bahuudhaaf qophoofnee jirra nuti namoota addunyaa kanarra jiran hunda uffachiisaa jirra waan ta'eef nuti dhaabbanni keenya Adaamaa jira, Amboo jira, Asasallaa jira. Bakka barbaadanitti namoonni nu barbaadanii telegiraamii keenyaanis biyya keessa jiru taanaan immoo karaa biyyoota sadan kanaa nu argachuu danda'u. Guutuu Oromiyaa irratti immoo bilbilaan nu bilbilaanii karaa EMS karaa poostaa harkaan gahuu dandeenya. Kanaafuu waa tokko yaadda'ina koottaa si miidhagsina jenna. Egaa hordoftoota chaanaalii keenya abbaa qabeenyaa uffata aadaa hojjetan kana dubbisnee jirra. Yaada tokko tokko gama isaaniitiin wanta jiru nuuf qoodanii jiranii jechaadha. Kallattii chaanaala keenyatiin namoota firoottan biyya keessa jiran keessattuu immoo garri fuulduraa ayyaanonni garaagaraatiin wal qabatee dhufaa waan jiraniif kallattii chaanaala keenyatiin sarpiraayizii warra gochuu barbaadan jechaadha. Gara teelegiraamii keenyatiin nu dubbisuu dandeechan jechaa jiranii lakkoofsa bilbilaa isiniif keenya kanaafiyyuu yaada xumuraa irraa hafu nuti hin xumurra jechaadha sagantaa keenya har'aa. Hayyeen nuti teelegiraamiidhaaf feesbuukii fi karaa waatsaappii hojjechaa jirra. Ijoolleen namoonni Ameerikaa jirtan karaa keessaa nu dubbisuu dandeessu. Minisoota bakka bu'aan keenya jira akkasumas ijoolleen Dubaay irra jiran jiru. Karaa keessaa nu dubbisaatii mana huccuu aadaa mootii kan jedhu lakkoofsi bilbila keenyaa immoo 92134 963 kan biraa immoo 962 1320 seef godhaatii karaa telegiraamii yookaan immoo karaa waatsaappii nu qunnamuu dandeessu. Karaa feesbuukis immoo mana huccuu aadaa mootii yottanii yoo galtan feesbuukii keenya ni argattu. Bakka barbaadanitti isin biraan geenya. Galatooma alfaadha. Ayyees galatooma. Mootiin immoo jechaadha yeroo kee aarsaa gootee chaanaala keenya irratti keessumaa nu taate uffata hojjettuu fi wantoota gamoo kana keessatti hojjetaman waan nuuf qooddeef guddaa si galata. Egaa hordoftoota chaanaala kootii turtiin keenya har'aa kana fakkaata jechaadha. Beeksisa uffata aadaa Oromootii fi sana malee immoo namoonni gara chaanaala keenyaatiin firoottan keessan uffata aadaa kana kennaa gochuudhaan sarpiraayizii gochuu barbaadan gara keenyaan nu qunnamuudhaan uffata kana sarpiraayizii isin gochuu hin dandeenye jechaadha. Kanan argachuudhaaf immoo lakkoofsa bilbilaa keenya kanaatiin jechuudha. Nu qunnamuu hin dandeechan gara teelegiraamii, waatsaappii, imoo wanta hundarraa iyyuu hin jirra waan ta'eef lakkoofsa kanaanii. Egaa kanaafiyyuu turtiin keenya har'aa kana fakkaata. Warri yeroo jalqabaaf gara chaanaala keenyaa dhuftan
ani Yoonasin jedhama. Channel kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Maatii keenya yoo taatan ittiin gaabbitan jechaadha. Baay'ee bohaartuu bashannantuu waa'ee aadaa keessanii sirriitti beeytu jenneetu abdanne jechaadha. Kanaaf iyyuu sana malee immoo channel kanaaf share gochuudhaan like tuquudhaan yaadaaf qeeqa yoo qabaattan wanti sirreessuun yoo kan jiraatu ta'e immoo komentii jala nu kaa'uudhaan akkuma durii nu faana ta'uu keessan inni irraanfatina jechuun barbaada. Hangam viidiyoo biraatiin deebi'ee isiniif dhufutti bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atuun jedha. Nagaan naaf turaa horaa bulaa.